videoon koo yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessaa. Maatiin ta'a waan isiniif galuu illee komentii ana gaafadhaa isiniifan deebisaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii isin biraa jiraatudha. Egaa akkuma beekamu YouTube irrallee gumii hojii harkaa bifa adda ta'een yookiin bifa bareedaan qabadhee isiniif dhufee jira. Gumiin hojii harkaa keenya kunis kirrii bifa lamaan dhaadha. Haala salphaatiin yeroo illee nutti hin fudhatu. Kirrii illee baay'ee nu jalaan fitu waan feeneef itti fayyadamuu hin dandeenya. Gumiin hojii harkaa isinitti mugun haala kamiin akka dhaamu haala akkamii akka ta'e isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira. Turtii gaarii. Egaa kirrii bifa lamaan kanan qopheeffadheera. Gaafa jalqabnu kanaan jalqabee isinitti agarsiisa. Jalqabni isaa akkuma sansalataan isin godhan isiniin jedheera. Quba keenyatti illee akkas goone marachuu hin dandeenya isiniin jedheera. Ani amma kanan maradhaa. Erga ammas maradhee akkas godhee sansalata sadiin ol dhaadha. 1 2 3. Erga 3 ol dhaadhee kirooshii korra maree tokko si kana keessa gabaabsee fudhadha. Sababnan gabaabsees yeroo 3 wal harkifanna. 1 2 3. Haala kanaan yeroo 3 wal harkifannaa jechaadha. Ammallee 1 2 3 gabaabsinee kana keessa tokko akkas harkifannaa. Kirooshee keenya keessa 1 2 3 agartanii amma meeqa dhaadheera? 4. Shanaffaa ammallee akkasitti gabaabsee dhaadha. 1 kirooshee koora 2 tafaa 2 3 kan sadaffaatti kirooshee koora tokkotu naafaa jechaadha. Amma meeqa dhaadheera? Double crochet sansalata 3 sila dhaadhe akka double crochet tokkotu fayyadama. 1 2 3 4 5 dhaadheera jechaadha. Kan na barbaachisu 12 sanitti deebi'a. Egaa akkasitti haala kanaan zuurii guuttadhee sanin jira. Argan zuurii guuttadhee amma asirratti isii kana kirooshee kooratu akkas godhee maratiin fidee sansalata sila 3 dhaadhee akka double crochet fayyadametti mataa sirra tokkoon baafadha. Waliin qabsiifadha jechaadha isii kanaan. Haala kanaan akkasitti wal qabsiifanneerra jechaadha. Amma sansalata 3 dhaanna. 1 2 3. Kun akka double crochet tokkotu nu fayyada isiniin jedheera. Amma kan nuti dhaannu as keessa tokko dhaanna. Yeroo 3 akkuma dura isinitti himee keessa baafannaa jechaadha. Amma illee finnee achuma keessa double crochet tokko dabalanna. 1 2 3. Amma boolla haaraa kana keessa tokko akkas baafadhee 1 2 3. Achuma keessa boolla tokko keessa double crochet 2 dhaannaa jechaadha. 1 2 3 agartanii boolla tokko keessa double crochet 2 akka nu jalaan golbanneef jechaadha. Tokko akkas dhee ammas achuma keessa 1 2 3 sansalanni hin barbaachisu boolla taanu keessa ammallee 1 2 3 achuma keessa 1 2 3 boolla tokko keessa double crochet 2 dhaannaa jechaadha. Haala kanaan zuurii guuteen sanatti deebi'a. Egaa haala kanaan zuurii guuttadheen jira. Ammas ergaan zuurii guuttadhee fidee isii kana keessa tokko akkas baafadhee bakka sila sansalata 3 dhee keessa irra keessas akkasitti walitti qabsiifadha jechaadha. Isiniin gareedhee yaada. Ergaan akkas qabsiifadhee amma kirrii biraa waan hin dha'uuf kana nan muradha jechaadha. Naqasii keenyaan kana muranna. Erga haala kanaan murree kan akkas keessa baafannee amma kirrii bifa ittaanuun dhahadha jechaadha.
kana keessa kirrii bifa kanaan itti dhaadha. Haala kanaan sansalata sadii dhaadhaa jechaadha. Wal tokko lama sadii. Erga akkasitti sansalata sadii dhaadhee ammallee bifuma sila dhaaneen jalqaba kanan double crochet lama bakka tokko dhahan ture. Amma garuu sansalata kan akka double crochet tokkotti fudhanna. Kan itti aanu keessa akkasitti dhahanna double crochet tokko lama sadii haruma kanaan baafanna isiniin jedheera. Asuma keessa tokko dabalanna tokko lama sadii. Amma boolla itti aanu keessa tokko dhaadha. Haala kanaan boolla tokko keessa lama dhaadhaa, tokko keessa tokkorra darbee tokkorra darbee tokko. Haala kanaan amma boolla kana keessa tokko dhaadheera. Kan itti aanu keessa immoo double crochet lama dhaadhaa jechaadha. Tokko lama. Boolla kana keessa lama dhaadheera. Amma immoo boolla tokko kan itti aanutti immoo tokko dhaadha. Tokko kana keessatti dhaadhee kan itti aanu kana keessatti immoo lama dhaadha jechaadha. Boolla tokko keessa tokko dhaadhee darba. Boolla tokko keessa kan itti aanu keessa immoo lama dhaadhee darba jechaadha. Haala kanaan asitti ilaaluun fakkeenyaaf bakka kana sansalata sadii akka double crochet tokkotti fayyadama. Boolla itti aanu keessatti double crochet lama dhahee boolla itti aanu kana keessatti immoo double crochet tokko dhaadhee jechaadha. Kan tokko itti aanu kanatti aansee double crochet lama dhaadhee achi tokko achi lama. Tokkorra darbeen tokko dhaadhaa, tokkorra darbee lama dhaadhaa jechaadha. Haala kanaan zuurii guutee isinitti deebi'a. Egaa haala kanaan zuurii guuteen jira. Amma kan nu barbaachisu inni asitti qabsiifachuu hin dagannu. Bakka kanatti erga qabsiifannee ammallee sansalata sadii kan nu barbaachisu adii kanaan zuurii sadii yookiin afur nu amma feene dhaannaa an afur dheetan isinitti deebi'aa jechaadha. Amma tokko dhaadhee qaba sadii dhee isinitti deebi'aa jechaadha. Kun dhoofsisaa amma tokko bifa tokko waan ta'eef zuurii sadii naanneffadhee isinitti deebi'a. Egaa haala kanaan zuurii guuttadheen jira. Argaan zuurii guuttadhee amma kan nuti dhaannu ishii kana fidee asitti qabsiifachuudha jechaadha. Ishii kana erga fidee qabsiifadhee bakka kana maqasiidhaan muranna. Haala kanaan erga maqasiidhaan muree ammas akkasitti qabsiifadha. Sana boodaan kirrii bifa kana immoo itti dhaadhaa jechaadha. Kirrii isa kana akkuma jalqabatti dhaadhetti ammallee itti dhaadhaa jechaadha. Fidee qabsiifachuudha malee guduunfachuu nu barbaachisu. Erga akkas godhannee tokko lama sadii sansalata sadii ol dhaadhee fidee kunoo boolla itti aanu keessa haala kanaan fudhadhaa. Akkuma sila dhaadhaa turetti tokko lama sadii akkasitti double crochet lama dhaadhee jechaadha. Amma tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sansalata saddeet erga dhaadhee tokko lama boolla lamarra dabarfadhee kan sadaffaa keessan double crochet lama dhaadhaa jechaadha. Haala kanaan ammallee tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet crochet korra xalafadhee tokko lama sadaffaa keessa fudhadhaa jechaadha.
kan sadaffaa keessa haala kanaan double crochet 2 fudhadha. Bifa kanaan zuurii guuttadha jechaadha. Isinitti mul'ata yaada. 1 2 3 8 haala kanaan 1 2 kan sadaffaa keessa dhahadha. 3 mas 1 2 3 haala kanaan zuurii guuttadhee isinitti deebi'aa jechaadha. Sansalata 8 boolla 2 keessa darbee kan sadaffaa keessa qabsiifadha. 2 dhahadha jechaadha. Egaa haala kanaan zuurii guutee jira. Erga haala kanaan kana dhahadhee amma dhuma isaa kana sansalata 8 dhahadhee fideen irra keessa kanaatti akkas qabsiifadha jechaadha. Irra keessa kanarratti haala kanaan qabsiifadha. Egaa erga haala kanaan qabsiifanne amma kan nuti goonu isii kana keessa akkasitti qabnee jalqaba double crochet 3 yookiin sansalata 3 gati dhaannee akka double crochet tokkotti bakka fayyadamne kanatti amma 2 waan qabnu bakka hundarraa as keessa walakkaa kana keessa akkasitti qabannee siniif galadhee yaada. Crochet keenya akkas xalafannee kun 2tu jira. Tokko keessa akkasitti 8 dhaannaa jechaadha. Double crochet 8 1 2 3 4 5 6 7 8 al tokko kana crochet keenyatti erga qabannee amma 2 keessa baafannaa jechaadha. 2 gaafa siniin jedhu crochet korra akkas xalafee tokko 2 3 2 keessa baafannaa jechaadha. Haala kanaan 2 keessa crochet keenya irra akkas xalafnee 2 keessa haala kanaan baafannaa jechaadha. Amma meeqannoo hafe crochet keenya irra 3 nu hafte. 3 nu hafte kan akkas xalafnee finnee kunoo as bakka kana ammas tokkotti jira miti bukkeessa kana keessa ammallee 8 baafanna. 1 2 3 4 5 6 7 8 erga 8 dhaannee ammas 2 keessa baafanna. Tokko akkas 2 crochet keenyatti qofa xalafannee 2 akkas baafannaa jechaadha. 8 dhaanne sana haala kanaan dizaayinii akkasiin uumaa jechaadha. Amma erga akkas goonee isii kan al tokko akkas keessa baafanna walitti qabne. Agartanii dizaayinii bifa bareedaa ta'ee uumaa jechaadha mataa isaatti kun. Amma crochet keenya irra marree kunoo sansalata 8 dhaanne keessa dhiifama crochet keenya irra marru sansalata 8 dhaanne keessa haala kanaan keessa baafanna. Crochet keenya irra tuumariin kana keessa haala kanaan baafannaa jechaadha. Amma dhannee sansalata xumurrutti agartanii asirratti amma sansalata xumurree jirra. Haala kanaan erga sansalata xumurree ammallee crochet keenya irra marree isii kana kunoo 2tu jirti. Kana keessa double crochet 8 dhaana 2 3
erga saddeedhaan ammallee akkuma sanaan tokko lama lamaan kirooshii keenya irra harkisnee keessa baafanna. Kirooshii keenya keessa lama lamaan harkisnee baafannaa jechaadha. Amma akkasitti sadiitu nu hafe. Akkasitti yeroo nu hafu finnee ammallee kirooshii keenya irra naanneffannee kana keessa ammas 8 baafanna. Haaluma kanaan lama lamaan kana keessa illee baafannaa jechaadha. Haala kanaan bifa bareedaa nuu baha, dizaayinii bareedaa ta'een ishii kanarra sansalata kanarra akkuma naan deebisna tokko tokko akkas goona. Kirooshii keenya irra tuumariin hanga dhannee bakka lama dhaannee gahannutti isiniin jira. Inshallah isinii galaa yaada. Egaa hordoftoota koo gumii hojii harkaa keenyaa gaafa dhaannee xumurru akkasumas ta'a. Baay'ee tokko bareeda. Kirriin kun baay'ee tokko furdaa taanaani malee kirrii bicuusii kanarra qalaarra baay'ee tokko bareeda. Yeroo illee nutti hin fudhatu, hojiin isaallee salphaadha, dafee nuu gala. Amma kan xumuraa kana isinii waliin hin xumuraa jechaadha. Fidee kana akkuma dura isinitti meesanatti asiin akkas geera. Kirooshii keenyarra akkasuma marannu isiniin jedheera. Finnee asumaan jalaan akkas harkifanna. Erga akkas goone ishii kana keessa akkas godhanna. Akkuma jalqaba sanatti agarsiisetti sana booda 8 dhaannaa jechaadha. Erga akkasitti 8 harkifannee lama lammansii keessa baafannaa jechaadha. Akkasitti kirooshii keenya irra marree haala kanaan lama lamaan keessa baafannaa jechaadha. Sitti akkas lama nu hafan kirooshii keenya irra akkas marree finnee kan itti aanu kana keessallee 8 baafannaa jechaadha. Ammallee lama lamaan haala kanaan keessa baafannaa. Haala kanaan dizaayinii akkasii nuuf uumaa jechaadha. Isinitti mul'ata dhee yaada. Yeroo akkas dhahannu dizaayinii bifa baala nuuf uumaa jechaadha. Suuraa baala. Ammasii kana akkas tokko irra marree tokko akkas dabalannee akkasitti baaluma dhugaa nuu taatee jirti jechaadha. Finnee kirooshii keenya irra akkasitti maratiin sansalata jalqaba 8 dhaannee qabna. Irra akkas deemsifanna jechaadha. Tokko tokko haaluma kanaan. Haala kanaan xumuranneetii jirra jechaadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessa. Maatii naa ta'a. Waan isiniif galuu illee komentii ana gaafadhaa, isiniifan deebisaa. Dogongoran qabullee komentiin natti himaa, nan sirreeffadha. Egaa haala kanaan bahee jira. Maqasiidhaan muradhee wal qixxeeffadhee xumureetiin jira. Akka inni isinitti tolu abdiin qaba. Baay'ee tokko bareeda. Kun dudduubni isaas dizaayinii mataa isaa danda'e qaba. Dudduubni isaallee waan kana xarabeessaa irra fayyadamuu ni dandeenya. Kana caalaa guddifachuu ni dandeenya. An isinitti agarsiisuuf waan ta'eef bicheessee dhahee baay'ee tokko laafaadha, salphaadha. Yeroo illee namatti hin fudhatu. Nuti keessan mana keessanitti akka dhooftanii itti fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoon kun isinitti tole
like share subscribe gochuun na jabeessaa maatii naaf taasisanii jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.